Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii fayyumaa nuti nagaa keenya galata waaqayyo. Misaa nyaachaa jirra kun mucaa goddanyaa koo wajjiniini. Nyaanni turkee gajoollee ergeen gada dhufneeti namni ruuzii nyaatee hin jiru kun har'a nyaachuu keenya ruuzii. Turkii dhufne har'a kun ruuzii nyaannee jechuudha guyyaa sadaffaa kam day. Today guyyaa lammaffaa keenyatti kun bakka guyyaa sadaffaa ta'uu danda'a jechuudha. Guyyaa sadaffaa keenyatti nyaannee isiniin jechuun jaalladha boleewwan kokkotaa kan hin nyaanna ruuziin Turkii fi ruuziin Kaatar immoo adda adda jechuudha. Kunoo kana fakkaata nyaanni nyaachaa jirru. Kunoo mucaa goddanyaa koo wajjin jirra. Isinillee kottaa nyaadhaa isiniin jechaa jirra boleewwan koo waaqayyo immoo sinaa eebbisu garuu jirtu nagaa keessan miti. Nuti lafa jirruuf bakka jirru hundumaa keessatti nagaa guutuu qabna. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Qilleensi biyya Turkii immoo baay'ee namatti tola. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bakkeen isaallee baay'ee namatti tola. Isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan koo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu obboleewwan koo bakka jirtanitti nagaa fayyaa keessan naa ta'a. Isiniin jaalladha, isiniin kabaja. Gooftaan koo sinaa eebbisu, isinaa jaallatu bakka jirtanitti sinaa eegu isiniin jechuun jaalladha obboleewwan koo. Akkasumallee YouTube kiyya immoo like subscribe naaf godhaa isiniin jechuun jaalladha obboleewwan kiyya. Gooftaan koo sinaa eebbisu eebbifama. Ayyaanni waaqayyo koo isiniif haa baay'atu. Kana dura nan qaba ture jechuudha YouTube. Baay'ee tokko sinaa deemee ture jechuudha subscribe naannoo 600 galuuf jedhee ture haa ta'u malee na jalaatti dallatame jechuudha. Na jalaa dallatame garuu amma kabraa banadhee buufadheen jira waan ta'eedhaaf subscribe naaf godhaa isiniin jedhaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Ruuziin immoo baay'ee mi'aa kottaa nyaadhaa. Mi'aa miti kan isin dhibu. Kana siniin jedha boleewwan koo. Qaaraanis jira. Qaaraan isheen immoo nama gubdi jechuudha. Qaaraan ishee mixxaa jedhameetu miti biyya keenya. Ishee akkasiidha jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Isin jaallannaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u jennaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Barri keessan haa eebbifamu, jireenyi keessan haa eebbifamu. Kan eebbisee eebbifamaadha jedha dubbiin sagalee waaqayyo. Kanaafiyyuu yoo dachaa isin eebbise nani jecha akkana eebbisu waaqayyo abdiin qaba. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifama.